miira nageenya, miira tasgabbii, miira gammachuudha. Xiqqoo takka karaan nuu saaqamee jira fakkaata. Sa'id hidhaa keessa turee hidhaa irraa bahuudhaan wal qabatee Abubakaris hidhaa irraa bahuudhaan wal qabatee egaa kanumarratti namni akka tokkotti yaadu isaan kunis diduu mala qeebaluu mala hin beekamu. Ilmi namaa kun uumamummaan isaa ta'u sadii. Tokko ji'a 9 guutee dhalata. Tokko immoo ji'a 7 fi 8 keessa hirruu dhalata. Tokko immoo ji'a 9 darbee 10 takka keessatti dhalata. Namoota gartee sadan kun hojiin isaanis garagaraa, ilaalchi isaanis garagaraa, waan namni gorsellee hin fudhatanii, waan namni jedhellee hin fudhatan. Kanaafuu namni agartee kan ji'a 9 10 achi darbee gara 10 11tti dhalatu suni waan namni jedhuun abboo tana duruu beekna. Tana duruu waan ishiin deemtu beekna. Tana duruu achi ilaalleetiin waan ati deemtuuf si beekna jedheetiin namarra dida. Gorsa namaatis namarra dida. Kadhaas namarra didaa jechuudha. Kan immoo agartee 9 guutee 9 irratti dhalatu sun waan ati itti himte marhabbaa jedhee fudhataa jechuudha. Warra 9 irra 9 guutee dhalate rabbi sinaa godhu. Kan immoo 7 fi 8 hir'uu dhalate sun immoo itti himtus, itti himaa ooltus, itti himaa bultus gadi sasseenu waan ati jettee san itti himaa ooltu hir'uu dhalate sun hin galtuuf. Shakka martuun yuubee yuubarraa mammarii mootiin ni nu dabraa. Shakka martuun yuubee yuubarraa dhangalaasii taphadduun har'aa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune hunda keessanuu bakka jirtanitti ka biyya keessaatii fi ka biyya alaa ka fagoo kan dhiyoodhaa hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa hundi keessanuu harka fuunee jaalatamoo fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu ilmaan oromoodhaa bakka jirtan maratti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin bira haa jiraatu isinin jechaa deebinee dhufnee jirra. Gammachuudhaa fi tasgabbiidhaan hundaa agartee miira nageenya, miira tasgabbii, miira gammachuudha. Xiqqoo takka karaan nuu saaqamee jira fakkaata. Rabbiin akka kanaan namatti kufu nu haa godhu. Agartee hordoftootaa fi daawwattoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanitti nu wajjin dhaabbachuudhaaf, nu wajjin rakkachuudhaaf, uummata keenya kanaa wajjin rakkachuudhaaf hundi keessanuu baay'ee galatoomaa isinin jedha. Warri fagoos warri dhiyootis hiriyoonni isaaniitis hordoftoonni isaaniis hundi keessanuu galatoomaa horaa bula bakka jirtanitti dagaagaa isinin jenna. Itti aansuudhaan gaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Itti aansuudhaan gaa wanni qabadhee isinii dhufe guyyaan haga amma lamaa tana agartee addaan baduun keenyas ni yaadatama. Sababni addaan dubachiises gaa agartee haalli keessa jiru tasgabbii akka godhatuuf wal qabatee agartee kanumaatu isinirraa nu hambise dhiifama isin gaafachaa. Asumaan gaattee aansuudhaan wanni qabadhee isinii dhufe shibalee Oroon waan bareedaa nu gadhiisee jira. Waan bareedaa dubbatee jira. Ilaalcha bareedaa isarraa mul'ata. Yaada bareedaa, yaada agartee namummaan itti dhagaamtu, yaada obbolummaan itti dhagaamtu, yaada sirni obbolummaa, manguddummaa, hangafummaan itti keessatti mul'atu afaan isaarraa dhageenya. Rabbiin isas nama hojiitti hiiku rabbiin nuuf haa godhu. Isallee kan agartee isas waan inni jedhee fi gaa anis haga nam mul'ate tokko waan irraa dubbadhutu jira. Kanaafuu nu wajjin turaan afeerraa keenya. Egaa shibalee Oroon waan agartee Sa'id hidhaa keessa turee hidhaa irraa bahuudhaan wal qabatee Abubakaris hidhaa irraa bahuudhaan wal qabatee egaa kanumarratti viidiyoo gabaabduu takka nu gadhiisee jira. Sanirratti egaa viidiyoo sanirratti maal jedhee viidiyoo sanirratti jecha hordoftoota keenyaatis dhagahee waan agartee saadaan obboleettiin teenyas gara laafti, obboleettiin dhalaan takka garaa namaa laafti. Garaan ulaaftee osoo qaamishii cabee qaamishii hir'atee jiru, osoo dhiibbaa irratti deemaa jiru garaa laafteetiin shibalee hordoftoota keetillee dhagahii, hiriyoota keetillee dhagahii, dhiisii akka isaanii ilaallu jettee jedha. Hayyee haa galatoomtu isiinillee. Maaliif yoo jettan ani dhimma kana akkuma agartee viidiyoo asiin dura darbillee irra deebi'aa laala. Dhimma kana agartee maanguddoonni magaalaa tana keessa jirtanii fi qeerroon magaalaa tana keessa jirtan dhimma kana karaa maanguddummaatiin osoo nuti jirru ijoolleen tun balaa guddaa keessa waliin gashinii
bira dhaabbannee ijoollee tana tasgabbeessinee walitti haa araarsinu jedheetiin dhaamsa dabarsee ture. Hojii sunis agartee haga tokko hojiitti hiikamee jira. Kanaafuu gaa tasgabbii mul'ata, nageenya mul'ata, gammachuu mul'ata. Kana agartee itti jajjabaadhaa. Rakkoo biyya namaa keessatti rakkoon biyya namaa ofuu nu jiilsaa jira, nu cafaqamaa jirra bakka rakkoo biyya namaa keessatti. Isinis immoo agartee humna agartee abbaa biyyaatiin wal dararuu kanarraa atis Shibalee Oroo ilaalcha akkasii ilaalcha amma agartee qabdu kana baay'ee bareedaadha. Agartee karaa nageenyaatiin, karaa nagaatiin, karaa maanguddootiin yoo dhufan jettee qeebaluu kan keetiif ilaalcha akkasii qabaachuu kan keetiif baay'ee natti tolee jira. Hordoftoonni kan keetis hordoftoota keetis dhageessee, hiriyoota keetis dhageessee, maanguddoota sagartee warroota si gorse dhageessee gorsa isaanii dhagahuu saniif baay'ee galatoomii siin jedha. Waan biraa haasawwamee jira. Haasaa baay'isaniif gaalatti fe'anii haasa'ii xiqqooma takka nama gaha. Kanaafuu ilaalchi kan keetiin natti toleetiin as bahee ilaalchi kee baay'ee natti tolee jira. Galatoomii walii yaaduun kanuma, walii rahmata godhuun kanuma, karaa saaqxeetiin akka jarri kun bahan gochuun kanuma. Sila agartee osoo abbaan nama hiisise nama hayyaminii abbaan fedhe bahuu hin danda'u. Hayyamuu hankeetiin atummaan karaa saaqxee naan bahan malee namu agartee osoo ati karaa saaqinii abbaan fedhe mana hidhaatii bahuu hin danda'u jechuudha. Yoo damaanaadhaan akkuma agartee damaanaadhaanis bahan damaanaa san jala karaa saaqxeetiin damaanaa san duras dhaabbachuu dhiistee akkasii karaa saaqxee damaanaadhaan manni kun gabba'e. Amma immoo eega gabbaanii lamata hidhaattis nu jalaa isin deebisinii hunda keessanuu rabbii nagaa haa godhu. Isaanis hunda keessanuu rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Kanatti aansuudhaan agartee waan hafte maanguddummaa fixannaa galatoomii siin jechuu barbaadaa jechuudha. Hundi keessanuu wal dhagahuu keessanii wal kabajuu keessanii yoo agartee rakkoorra wal geessistan waan irraa argannu tokko hin qabnu. Yoo agartee wal tumsiistan, yoo wal hiisistan, yoo ilmaan irraa abbaa ala bushitan waan irraa argamu nuuf hin jiru. Kana waan ta'eef baay'ee galatoomii siin jedha. Ilaalcha kana qabaachuu kan keetiif akka obboleessa hangafaa tokkootti, akka ilma Oromoo tokkootti, akka sabboonaa Oromoo tokkootti ilaalchi sirraa mul'atu baay'ee bareedaadha. Yoo kan nama hojiitti hiiku taate akkasitti ilaalchi kee kun baay'ee bareedaadha jedheetiin yaada. Kanaafuu gaa of duuban deebiinii waan agartee karaa kayriittiinis bakka jirtanitti Sa'idis, Abubakaris, Saadaanis, abbaan warqee shoo jechuudha. Hundi keessanuu isinis agartee akkuma kana ilaalcha kana yoo qabaattan nageenyi keenya ni xumurama, nageenyi keenya ni argama jedheetiin yaada. Maanguddoon magaalaa tanaatis agartee bira dhaabbattaniitiin uummata kana gorsuudhaan akka nama isinit dhiyaatuutiin Sa'idis, Abubakaris hunda keessanuu gorsuudhaan Shibalee Orootis, Mahammadis gorsuudhaan warreen agartee jara kan gorsitanii tasgabbeessitan hundi keessanuu baay'ee galatoomaa haga hordoftootaan dabalatee jechuudha. Hordoftootnis koomentii barreessitanii uummata kana gorsuudhaan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Maaliif ani nagaattiin gammada, nagaatti hirriba nagaa rafa. Siigalee ani rakkoon kun anarras gahuu baatu hiriyoota kiyyarras gahuu fedhu, anarras gahuu fedhu waan ta'eef nama wal dararu kun agartee booda rakkoo cimaa keessa wal gashuunis waan hin oolamneef namni agartee magaala kaarruu waliin hin jedhu. Namni wal lolu tokko magaala kaarruu waliin hin jedhu. Haganuma nama gahaa. Kanumaafuu agartee nagaa sanin barbaada waan ta'eef nagaa kanarras hin jajjabeessaa jechuudha. Hundi keessanuu ani akka agartee ilma Oromoo tokkootti gammadeetiin jira. Isinis agartee warreen waan kana gammaddan baga gammaddan isin jedha. Nagaa isaanii bu'uunii fi agartee gara fuulduraattis waan isaan deebisanis ni laalla. Hundi keessanuu agartee Sa'idis, Abubakaris jecha Shibalee Oroo kana isinis tasgabbii kanaa yoo kan qabaatan taate inshaallah nagayni bu'a jedheetiin yaada. Shibalee Oroonis gaa ilaalchi isaatii kanarraa dhageenye hordoftoonnis dhagahanii jiranii kana gaa agartee rabbiin irratti nuuf haa qabu isin jedha. Kanaafuu gaa namni agartee namni akka tokkotti yaadu isaan kunis diduu mala qeebaluu mala hin beekamu. Ilmi namaa kun silasuu sadii jedhan. Ilmi namaa kun uumamummaan isaa ta'u sadii. Tokko ji'a 9 guutee dhalata. Tokko immoo ji'a 7 fi 8 keessa hirruu dhalata. Tokko immoo ji'a 9 darbee 10 takka keessatti dhalata. Kana gaa namoota agartee sadan kun hojiin isaanis garagaraa, ilaalchi isaanis garagaraa, waan namni gorsellee hin fudhatanii, waan namni jedhellee hin fudhatan. Kanaafuu namni agartee kan ji'a 9 10 achi darbee gara 10 11tti dhalatu suni
waan nami jedhuun abboo tana duruu beekna tana duruu waan ishiin deemtu beekna tana duruu achi ilaalleetiin waan ati deemtuuf si beekna jedheetiin namarra dida gorsa namaatis namarra dida kadhaas namarra didaa jechuudha. Kan immoo agartee sagal guutee sagal irratti dhalate sun waan ati itti himte marhabbaa jedhee fudhataa jechuudha. Warra sagalirra sagal guutee dhalate rabbi sinaa godhu. Kan immoo 7 hir'uu dhalate sun immoo itti himtus itti himaa ooltus itti himaa bultus gadi sasseenu waan ati jettee san itti himaa ooltu hir'uu dhalate sun hin galtuuf. Kanaafuu rabbi hir'uu sanis hin godhini warra ziyaadaa darbe sanis hin godhini warra sagal guutee dhalate warra agartee waan nami jedhee fudhatu san isin haa godhu warra agartee nama dhagahu warra nama agartee wal dhagaheetiin agartee waan rakkoo jiru furatu warra wal dhagahee rakkoo jirtu furatu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu asumarratti isin jajjabeessa hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu galatoomaa hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu haasaa isinii dheeressee nagaa naa tura.